Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota koo nagaa fayyaa jirtanii har'agaa akkaataa zeenii majjaanaa itti hidhatan jechuun biyya bilbiluudhaaf akkaataa majjaanaa zeenii itti hidhatan ilaalla. Zeenii birrii sadiin daqiiqaa 10 birrii 15 daqiiqaa 50 akka itti hidhatan mabruukiirra kana wayyaa waliif sheer laayik waliif godhaadha. Amma gara viidiyoo keenyaatti dabarraa jechuudha. Achi kallattii maaniin miseejjiis bakka jedhu miseejjii keessan keessa seentu. Erga miseejjii keessan keessa seentaniin booda haala kanaan isiniif baha 9 gootu jechuudha. Birri sadiin yoo hidhachuu feetan gara gadii kanarratti maal gootanii FLX gootanii tokko gootu jechuudha. Birri sadiin yoo daqiiqaa 10 hidhachuu feetan asii itti ergitu jechuudha. Namni waan kaardii keessaaf hin qabneefu kaardii waan hin qabneefu subaal khayr لا يوجد لديك رصيدك الكافي للاشتراك جدا رصيدا قبض جامع في أمامو كبري كل شني دقيقة شنتما يوهد أتشو بربادن حالو مسانين جتشورا في اللي اكسي تو غوتاني لكو ستمتو والججير راية جورا لكو ستمتو والججير رما كانت قبين توكم FLX haala kana gabaata lama gootanii ka birri 15 daqiiqaa 50 yoo hidhachuu feetan haala kanaan achi ergitanii jechuudha. Kunis waan jedhu ilaallaa haala kanaan dhufee laa yuujid ladeek رصيد كافي للاشتراك بهذا الباقي الرجاء القيام زيادة الشان رصيدا قبضوا جدا أنا يما رصيد وان كيسان قبنا في أصوم كان هدأمنا تهي أذرا جدا ترى أما قروا لا يوجد لديك رصيد بعد جدا إن هدأ محالة كان هدأ داتشورا أقول سنجلان نون نغات